Nageenyi fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboloota koo. Namoonni viidiyoo kana argitanii please share, copy link akkasumas repost nu godha isiniin jechuun barbaada. Guyyaa guyyaadhaan waan nama gaddisiisu malee waan gaarii argaa hin jirru waan ta'eef obboloonni keenya kiristaanas kan taatanii musliimas kan taatee keessumattuu shamarranii waan kuni anaanillee na laallata bor waan narra ga'u hin beeku warroonni jettan jechuudha. Achumaanillee barumsa akkasiniif ta'uu fi viidiyoo kana kan argitanii waaqaan sin qabe rabbiin sin qabeeti. Viidiyoo kana share, copy link akkasumas repost gochuudhaani obboloota keenya fooloo gurguddoo bira qaban bira akkasumas immoo mubaarak muusammaa biraanillee nu gaa isiniin jechaa jiru waan ta'eef jechuudha. Obboleettiin keenya suura ishee argitan kuni Ayyuu Tonkoluu jedhamti bakka dhaloota isheetii Arsii Bahaa yoo ta'u akkuma nama kamiyyuu dalagadheen of jijjiiraa maatii kiyyas jijjiira jettee gara Saawud Arabiyaa imalte jechuudha. Haa ta'u malee Saawud Arabiyaa keessaa waggaa dheeraadhaaf hojjette jechuudha. Waggaa dheeraa erga hojjetteen booda warroonni ishiin bira jirtu kuni haqa ishee sila oowwatanii fi aarii kanaadhaan dhukkubsatteetu obboleettiin keenya kuni yeroo ammaa kana lubbuun ishiitii darbee jira jechuudha. Inna lubbuun ishee erga darbeeti immoo torbee lama keessatti hatattamaanii akka reeffi ishee biyya Saawud Arabiyaa keessaa gara biyyaatitti imaluu jechaa jiru jechuudha. Reeffi ishiitii torbee lama keessatti gara biyyaatitti galuu qabaa jedhanii jiru jechuudha. Yaa reeffi ishee gara biyyaatitti akka galuuf immoo maallaqni gaafatame maallaqa riyaala 15,000 gaafatamee jira jessiniin jechaa jiru. Kanaaf iyyuu jechuudha obboleettii keenya kanaaf sagalee haa taatanii waaqayyo immoo inni manaa nu baase karaatti nu hambisiini akka manaa nu baasetti nagaan maatii keenyatti nu haa galchu. Nyaadhaan nama nyaatti obboloonni keenya illee barumsa isiniif haa ta'u. Obboleettiin keenya kuni Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti waggaa dheeraadhaan hojjechaa turteetu warroonni ishiin bira dalagdu sun maallaqa ishee sila dhoowwatanii fi aarii kanaadhaan obboleettiin kun dhukkubsatteetu lubbuun ishii darbee jira waan ta'eef amma immoo reeffi ishee akka gara biyyaatti galuu fi riyaala 15,000 gaafatanii jiru jechuudha. Kanaafuu irdaata isin gaafachaa jiru. Adaraa waaqaa, adaraa rabbii mubaarak muusammaa biraan nu gaa isiniin jechaa jiru waan ta'eef namoonni isinitti tole namoonni namummaa isinitti dhagahame viidiyoo kana share, copy link, repost gochuudhaan mubaarak muusammaa biraan warroota fooloo gurguddoo qaban biraan nu gaa isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyoo hunduma keenya wajjin yaa ta'u. Dhugaa jireenyi addunyaa tana baay'eef qormaata hedduu qabdi. Waaqayyoon qormaata kana keessa nu haa dabarsu. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba argeessanii obboleettiin keenya tokko waggaa dheeraa biyya Saawud Arabiyaa waggaa 10 akkas hojjettee biyya Arabaa keessa osoo galtee maatii ishee hin argine sababa maatii bira teechiteen qarshii dhooggatanii sababa sanii jettee dhukkubsattee lubbuun ishee darbee jechuudha. Waaqayyo balaa akkanaas naa oolchu. Bahanii alaxxafu waaqayyo nu haa oolchu. Gooftaan harka isaa irraa qabatu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroon chaanala kiyya faaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba agartanitti akkatti baanu beekna kaa malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyo immoo hunduma keenya wajjin yaa ta'u. Ilmi namaa guyyaa dhalatu du'a garuu duuti biyya ormaa immoo du'a lama du'uu jechuudha. Osoo maatiin ishii dheebotu soomaa ishii gogga'ee sheegu haadha karaa cittee haftee jechuudha. Dhugaa waaqayyo hedduu takka nama gaddisiisa. Lapheen nama caba ijoollee dhugaa waaqaa rabbi waaqayyo yoo nama jaalate biyya ormaa kana keessatti waan hin godhin ijoollee biyya ofii keessatti yoo duutanillee hundi keenya guyyaa dhalannu duuni homaa miti du'a sodaachuu miti. Maaliif nuti guyyaa dhalanne duune waan ta'eef garuu du'a biyya ormaa keessatti du'an talatu du'a lama namatti ta'a. Ofii maatiin ofiitillee idimee isaanii gubachaa bul nullee bakka osoo nyaannee osoo quufnee osoo akka namaa hojjennee osoo akka dhalan takkan qabaatee yoo biyya ormaatti baatee haftu
hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Waaqayyo nu wajjin yaa ta'u harka isaa irraa qabatu obboleetti keenyas kaa waaqayyo lubbuu ishee hamaaru. Egaa akkuma argaa jirtan akkuma dhagaa jirtanii mucayyoon kun waggaa 10 biyya ormaa keessatti gubattee osoo galtee maatii ishee ijaa argeen addunyaa irraa boqattee jechuudha. Egaa obboleetti keenya kun kan boqattes Jeddanitti boqattee Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Mucayyoon kun immoo amma kara biyyaa galchuudhaaf torbee lama keessatti reeffa ishee galchuudhaaf jedhanii akka gargaartanii kara biyyaa galchitanii jechaa jiranii. Hundumti keessanuu gahee keessa waan qabdanii waan dandeessanii obboleettii keenya kana bira haa ejjennu. Hundi keessaniyyuu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Hedduu nama gaddisiisa. Gargaaruu baattu sheerii godhiitii namoonni hedduun gargaaruu danda'u waan ta'eef bakka tokko tokkotti sheerii godhaatii akka obboleettii keenya kana gargaaranii kara biyyaa reeffa ishee galee maatiin ishee illee reeffa ishee argee haraa faggatfatu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo maatiin ishee turarra'e jechuudha. Innaa waaqayyoon waan akkanaatis nama haalagu waaqayyo nu haa eegu inni nu haa tiksu kan nagaa nu baase nagaa maatii biyya keenyatti maatii keenyatti firoottan keenyatti nu haa galchu ijoollee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Addunyaan tun buburreedha. Addunyaan tokko takka gadi takka olee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Gizee tokko si gammachiisti gizee tokko si gaddisiisti. Gizee tokko immoo ofirraa si haati. Kanaafuu obboleettii keenya kana cinaa yaa'ee jennee kara biyya ishee haa galchinu sin jedha. Maaliif namni reeffa sanillee argee awwaallatan yoo awwaallatani maatiin hanga akkana idimee isaanii gubatan jechuudha. Reeffi biyya ormaatti hafee gubannaarra reeffi isaanii fudhatanii akkasitti yoo isaan awwaallatan san maatillee lapheen isaanii gadi ciisa jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa. Keessattuu ijoolleen qarshii kanarratti yeroo baay'ee hin dubbatama. Qarshii ijoollee keessan dura kennitanii raawwattanii irra tursiifattanii akkasitti hin jenna. Keessattuu ani ijoollee kontiraata hojjettanis ta'e kan kontiraata hin hojjennes ta'e hundi keessanuu keessattuu immoo ijoollee kontiraata hin taanedha. Amma ijoolleen goddamaa jiranii maaliif seera waan hin jirreefi ijoolleen seeraan hin jirre ijoollee keenya irratti baay'ee rakkina geessaa jiru jechuudha. Ijoollee baay'ee akka itti qarshii dhoggatan ijoollee seeraan hin jirre jechuudha. Rabbi cubbuu sodaatan ta'een beeku hojjisiifatanii kan ji'a 2 kan ji'a 3 kan dhoggatan meeqatu jira ofirraa oolchanii oofan jechuudha. Biirootti waan natti bilbilachuu poolisiitti bilbilachuu fi ofii ishiitti fuu waraqaan qabdu rakkoodha hin qabamti gizee sanis rakkusaadha. Kana jettanii akkasitti ijoollee baay'eetu qarshii figataa jira jechuudha. Gadaraa keessan of eeggadha. Yoo qarshii ji'a isinii kennuu baatan hin hojjetina amana. Ijoollee ala baatanii jirtanillee ijoolleen kontiraata jirtanillee ji'a isinii kennuu baanne hin hojjetina. Fakkeenya ijoollee kontiraataa wayya ijoolleen kontiraataa maaliif poolisiillee yaamtate seeraan dhufte waan ta'eef poolisiin dafqa keerraa sii fuudha manallee si qayyaruu danda'a jechuudha. Garuu ijoollee seera hin qabne immoo rakkina guddaa keessa seentanii jechuudha. Innaa mucayyoon kun sababa qarshiiti kan isheen dhibamtee sababa saniin qarshii dhooggatanii jedhanii dhugaa dubbachuu fi namallee amanuun baay'ee bareedaa miti ijoollee mee waa'ee isaa irratti isiniif ni jedha jechuudha. Waan ani ofii kiyyarraa isinii hojjedha waan qarshii kana irratti jechuudha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya waaqayyoon obboleettii keenyallee lubbuu ishee haa maaru maatii fi firoota isheetiif jajjabina haa kennu isiniin jedha. Adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu bakka jirtanitti inni harka isaan dura haa qabatu kooloo isaan dura haa qabatu waaqayyoon isiniin jedha. Kan nagaa nu baasis nugaan maatii keenyatti nu haa galchu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasuma warroonni chaanala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Yaada fi qeeqa qabaattan koomentii itti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u waaqayyo